hantuutaa sana wajjin adda baatee qabu. Korri hantuutaa ka adurree akkamittiin ofirraa injifachuu dandeenyaa jedhanii mari'atan sana garaagarummaan qabu. Hantuunni adurree injifatee beeku waan ta'eef. Yaala olii galaa yeroo ammaan tana akka biyyatti deemaa jiru kanarraa itti godhuu barbaadaa keessattuu waa'ee deeggaddaa hayyoota bifa jiru bareedda gara namoota sagal akkana kudhan ga'u dubbataadhaa turte isaan sun maal barbaadanii kan jiru irratti dubbachuu barbaadan keessattuu yeroo ammaan tana hayyoota Oromoo raasii ni barbaadu jechuudha. Aangoo deeggadda itti qabnee itti duunee dhiiga meeqatti itti dhangalaafnee kiiloo afurii dhuunfachuu isaanirraa barbaadna malee har'a biyya diiguun biyya yaaramte diiguun biyya misoomarra fuula duratti deemaa jirtu duubatti deebisuudhaaf yaaluun mootummaan osoo kiiloo afur keessa jiru biyya tana akka gaanfa Afrikatti ambaasaadara nageenyaatis taane osoo bulchaadhaa jiru har'a akka mootummaan hin jirretti nama qopheeffadhaa jechuun isaanii waan guutumatti fudhatama hin qabne akka ta'een ibsuu barbaada. Kunis dargaggoon Oromoo qeerroon Oromoo deeggadda itti du'aa ture itti qabaa ture isaan kunuunfachaa deemu. Rakkoon iddoo jirtu immoo mariin furra malee har'aan tana biyyi miidiyaan diigamtu, biyyi ololaan diigamtu, biyyi ka'ii gabbee, ka'ii miila jalaa dhayi, ka'ii jalaa harkisiisu diigamtu akka hin jirree fi akka Oromootti akka nama Oromoo tokkotti jechi isaan dubbatan wanni isaan haasawan fudhatama kan qabnee fi guutumaa guutuutti diinaaf tumsuu diinaa wajji biyya diiguutti tumsuu diina firoonfatanii fira fi alagoonfatanii miidhaa guddaadhaaf deeman waan ta'eef kana beeknee tokkummaa keenya cimsinee wal ijaarsa keenya cimsinee iddoo rakkoon jirtutti hoggansa nu dhiyoo irraa kaanee nama nu dhiyaatu irraa kaanee mari'achaa deemnee rakkoo keenya ilaaf ilaamee furachaa yoo deemne biyya tana akkuma imaammata kalee qabannetti akkuma jijjiirama takka takkatti lakkoofnee harkaa jirrutti bakka guddaa ga'uu dandeenye tajattuun qabaa. Inni biraa immoo hayyoota Oromoo warreen jan gaarii lafa jirtu bareedduu lafa jirtu waggoota 7 irra dabarre kana keessatti wantoota hin lakkaa'amne kan hojjetamee jiru kana guututti qalama dibanii qaawwa qofa fudhatanii warreen deeman kun Oromoo akka bakka hin buune dubbachuun barbaada. Yeroo ammaa kana keessatti waa'ee wanti hayyoota Oromoo jedhanii wal fuudhanii warri konverseeshinii irratti ta'anii kallattii fuula duraatii fi sochii amma itti akkam mootummaa fonqolchinaa fuula dura immoo akkamitti biyya bulchinaallee hanga jechuutti kallattii walii kaa'aa turan hayyoota Oromoo jedhanii wal fuudhan. Akkuma akka yaada dhuunfaa yoon kaasu uummata Oromoo kana tuffachuu natti fakkaata. Maaliif jennaan tokkoffaa irratti mootummaan amma isaan ni kuffisnee gara aangoo dhufna jedhan kun mootummaa akkanatti salphatti kufuun miti kan ilaalamuu qabu. Uummata kana burjaajeessuu taate malee mootummaa salphatti kufu. Lammaffaa tokkummaan nurraa eegama. Jaarumsaan nurraa eegama. Har'a wacanuun barbaachisu sooshaal miidiyaa irraa iyyuun barbaachisu. Paaspoortii 3-4 fudhatee namni iddoo biraa taa'ee iddoo bakka 4-5 kaatee har'a asitti nu burjaajeessuu, nu balleessuu, nu dhamaasuu nurraa eegamu tokkummaadhaan wal jaarree qabamnee misooma eegalamne itti fufsiisu iddoolee qawaa hanqinni jibbisiisa immoo nama nuti dhiyoo gaggeessaa nuti dhiyootti dhiyaannee ilaaf ilaameen mari'annee sirreeffachuu qabu malee warra diinaa wajjin nuti tumsu jala fiinnee ololootaa fi faallaa garaagaraa deeggaruu nurraa eegamu wajjin. lammaffaan immoo wajjinii fi ajjeechaan karaa dhaabbate uummata Oromoo irraa bu'uudha. Ammas deebi'ee karaa irra bahee karaa cufee waamicha akkasiitiin uummata Oromoo kana burjaajessuun kan waa irraa dhaabbachuu qabu. Uummanni keenyaas immoo kana kan beekuu qabu. Fedhii dhuunfaatiif kan namni hayyoota jedhee miidiyaalee garaagaraa fayyadamee sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamee isa burjaajessu kana irraa of qusatee xiyyeeffannaa isaa fuula isaa gara misoomaatti yoo jijjiire qofa jechuudha injifannoo qabu. Akka natti mul'atutti hinaafumaa fi wal ijaaranii waan hin taaneef deemuudha malee uummataaf yaadanii osoo hin taane wantoonni isaan irratti deemu jiranis ta'e jedhaniituma ajandaa adda addaa hojjetanii deemuudha malee waan karoorsanii deemutti jiranii miti. Kun ammoo hinaafaa guddoo kan agarsiisu ta'uu isaati jechuudha. Namoota kana gochuu danda'u ture jiraata. Diigumsa biyyaa irratti anaan malee hajoo akka finxaaleessummaatti amala finxaaleessummaa qabatanii anaan malee gochayyuu qabatanii kan deemaa jiran ta'uu isaati jechuudha. Mariiwwan adda addaa marii hayyootaa jedhaman yeroon isaan ta'an diigumsa biyyaa kanarratti gaggeessuudhaaf aggaammiin isaan gaggeessuu jiran dhageettii argachuu baatanis yaalii guddootti jiranii jechuudha. Garuu yaaliin isaan gaggeessaa jiran kun yaalii hinaafaa fi wantoota adda addaatiin guutame waan ta'eef kana
uummata irra kaafe nuti akka biyya kanaatti jalqaba lammiin biyya kanaa kabajamu qabdi. Akka Oromootti namni Oromoo bakka buusu kabajamu qaba. Kaleessa namoonni nu duraa namoonni gurguddaan jedhaniiru mana gumaan dhaabbatina namoonni keenya gisee jedha. Har'aas immoo waanuma akkasii deddeebi'ee mul'ataa jira waan ta'eef kanaan uummanni keenya burjaajuu hin qabu jechuudha. Burjaajiin akka uumamu uummata keenya biratti kuni waan hin danda'amu qabu. Lammaffaa immoo caaffee irratti deebisaa quubsaa kan ta'e pirezidaantiin keenya jechuudha. Maaliif qabsoon keenya yeroo itti moyyaalee fi gidaamitti deebisnu jirru qabsoochitti deebisnu giddugaleessa jirraa jedhee eeyyee nuti alaa kiiloo jirra waan ta'eef qabsoon bosonaa fi qarqara daangaa Oromiyaati yeroo itti iyyuu qabnu uummata boojjisuun kun uummata Oromoo irra dhaabbachuu qaba. Uummanninis immoo itti dammaquu qaba jedhama. Uummanni dura dhaabbatee irratti qabsaa'uu qaba. Maaliif wantoota biyya kana keessatti hojjetamaa fi jiru kan argaa jiru uummata jiru kana jechuudha. Isaanii achii wal jaalee asoo haasawaa jiru sana osoo hin ta'in uummanni misoomni eegaa jijjiiramni dhufee hojjetamaa jiru ni hubata. Kanaaf dura dhaabbachaatis jira waan ta'eef dura dhaabbachuu qaba jechuudha. Hinaaftoota ta'uu isaanii hubatee dura dhaabbachuu qaba jechuudha. Anaan malee jechuutu jira waan ta'eef kana qinxaaleessummaa balaaleffachuutu irra jiraata. Jara sanis balaaleffachuu qaba jechuudha.